Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa baankiitiin qabadhee dhufne maaliif guyyaa sanbataati, guyyaa boqonnaati waan ta'eef Itoophiyaa keessatti baankonni hin hojjetan. Guyyaa har'aa baankiin cufaa sila ta'eef karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan qofaan biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan manni kun mana keessanii chaanala kanas sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kanaan gadi maatii dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliif keessattuu warroota Itoophiyaan haala jiranii gara Itoophiyaatti maallaqa isaanii ergataniif viidiyoon kun barbaachisaadha jechaadha. Maaliif fakkeenya biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraatanii ani jedhe kanaa fi birrii ergatan san birrii biyya sanaa jechuudha. Ani jedheef walitti baay'ifatanii birrii ergatan saniin baay'ifatanii argachuun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti fakkeenyaaf Duubaay dirhamii yoo jenne Duubaay fakkeenyaaf guyyaa har'aa meeqan akka oolee isaan birrii gara Itoophiyaatti erganne isaan baay'ifannee salphumatti irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Birriin keenya meeqa akka nuu ta'u baruun hin danda'ama jechuudha salphumatti. Akkuma beekamu immoo kanan qabadhee dhufee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Hooman rihaala, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa hariyaala, Kuweet dinaaraa, Bahareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Koroonaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo biyyoonni qannasanis jiru jechuudha. Biyyoonni qannasan fakkeenyaaf kanneen akka Kanaadaan doolaariin hin qannasee jechuudha guyyaa har'aa. Akkasumas paawundiin irree yuuroon irree qannasee jira jechuudha. Isaan kanarraan kan hafe kun dabalaniituma jiru jechuudha. Akkuma kaleetti sammuu kana dabalaatuma jiru jechuudha biyyoonni hundumtuu. Kunis qannasan hin jennu fakkeenyaaf yuuroon kalee birrii 100 fi birrii 18 saantiba 25 jechuudha. Guyyaa har'aa immoo birrii 100 fi birrii 18 saantiba 18 jechuudha. Xinnuma naannoo saantiba akkas naannoo saantiba torbaa kana qannase malee kun qannase yoo hin jedhamu jechuudha. Saantiba 7 5 6 kan qannase malee biyyoonni hundumtuu kanarraan kan hafe dabalaniituma jiru jechuudha. Amma gabaabumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 88 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 18 fi saantiba 18. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 5 fi saantiba 80. Kan itti aanu Hooman rihaalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 21 fi saantiba 73. Kan itti aanu Duubaay dirhamiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 04. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 15. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 30 fi saantiba 01. Bahareen dinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 29 fi saantiba 11. Joordaan dinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 28 fi saantiba 34. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 54. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 21 fi saantiba 25. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 89 fi saantiba 52. Kan itti aanu Suwiis biraankiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan
birrii 200 fi birrii 2 fi saantiba 70. Kuronnaan tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 06. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 05. Egyptian paawundiin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 25. Kan itti aanu Yemenii. Yemen rihaalli tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Israa'el shekeliin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 78. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 57. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 89 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaadhaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa kana jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut jirtanii jechaadha. Joordaanii fi Beeruutii keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Keessattuu akkuma jedhe warroonni mana madaabii jirtan diinaara biyya sanii miti jechuudha. Kan fudhatanii doolaariidha jechuudha. Akkasumas Beeruut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin immoo baay'eetu jira jechuudha. Paawundoonni baay'eetu jira. Paawundoota keessa garuu kan Beeruut yookaan kan Libneen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenya birrii Yemen 0 saantiba 66 jechuudha. Birrii Itoophiyaa guutuu gana saantiba wayii hanqataa jechuudha. Akkasuma birriin Paakistaan 0 saantiba 57 jechuudha. Gana saantiba 43 hanqataa jechuudha. Birrii tokkicha Itoophiyaa guutuudhaaf. Kanaafuu salphumatti birriin Beeruut akka birrii Paakistaanii fi akka birrii Yemenii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Salphumatti isinis illee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Anuun asirratti doolaarii 3 makaadhee jechuudha. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Anuun asirratti Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee jira jechuudha. Viidiyoo kana keessatti isa keessa garuu isin kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti Joordaanii fi Beeruutii warroonni mana madaabii jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaarii fudhattu malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtan diinaara, warroonni Beeruut yookaan Libneen jirtan immoo birrii biyya sanaa paawundii miti jechuudha. Akkuma jedhe paawundiin silaa xiqqoo ta'eefu doolaarii Ameerikaa fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa doolaarii Ameerikaa tokko meeqan oolee birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 88 jechuudha. Kanaan irraa eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut keessattuu mana madaabii jirtan jechaadha. Kanaan saabbattu yookaan irraa eeggattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.